Asirraa geenyu gara fuulduraatti illee wareegama guddaa nu gaafataa jechuudha. Tokko ta'uu jechuun wal jala deemuu, wal jaalachuu, wal dhaga'uu ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo haleessa waan keessatti beekamuun deemanitti akkasuma miti har'a immoo eessi jiru. Eeguudha gaafa duraanii namni walitti dhummaa walaana dhummaa Oromoo wala garraa jedhu namni yaadeen jira. Hin badanii warri kun balleessin akkuma kaan garrii taakkitee kaan somaalitti taakkitee kaan maralee taakkitee laabaddee kanneen laabaddee jechaa turan. Hin taasisu akka waaqaatti hin madaqanina hin taasisu. Kanaaf borillee yoo dhuftan tokkummaa qabaachuu wal jala deemuu uummanni Oromoo walii galtee qabaachuu ijaaramaa jechuudha. Kanaaf bilisummaa xiqqaa kana geessa kanallee jabeeffachuu qabna. Isa guddaa kan barbaadachuu qabna jechuudha. Kuma qaama. Guddaa kanallee akkasii barbaadachuu qabna. Akka isheen nu darbuutti jirra. Namni waraqaa uummanni gaafachuutti hin jiru. Bilisummaan akkasii. Kalsaan illee maatii sanii inni jedhamu hin jiru. Maatii ka'inni. Maatii sanii jechuun hin jiru maatii qabsaa'otaa yookaan maatii wooboo. Inni gaama. Inni gaama illee borinna keenya hin jedhina. Warri qabsaa'ota kun warri ijoolleen isaanii alatti ba'an kun qabsaa'ota. Warri manatti hafan illee warri illee maatii qabsaa'otaa. Walii galee. Harkaan agarsiisa lalaa hin galle. Maatiin illee maatii qabsaa'otaa. Maatii sanii jechuudha qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan maqaan keenya dhiisanii hin ta'in maqaa waraana bilisummaa Oromootti waamuu qabnaa jechuudha. Maatii qabsaa'otaa yookiin maatii woboo. Jecha diinni wal waamuu qabna. Hin qabna. Kanaaf kanatti akka hin beekuu qabdanii yoomillee kanaan wanni daggatamuu hin qabne waan diinni qabaan sanaan waan diinni maqaan balleessuun waliyyaanii hin qabne jechuudha. Maqaan keenya wanti maqaan qabne malee kan diinni hin qabu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti. Dhaabni isaa immoo adda bilisummaa Oromoo ABO. Maatii isaaniillee maatii qabsaa'otaa jedhamanii maqaan isaanii waamamuu jechuudha yoo waamamu hin barbaachisu. Inni gaama. Asirratti gaafii qabdan gaafii waan amma dubbadatti hin qabdan sidii galetti akkasii yaan. Kanaaf biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Eenyuutu Oromoo irratti lafa dhiituu hin danda'u. Oromoo malee lafa isaa irratti namni dhiituu bulchuu hin danda'u bilisummaa itti. Kanaaf har'a namni kun hundinuu qabsoo kana jaalatee xiqqaa guddaan hin hamne dhalaa kormaa hin hamne maal dhufan iddoo kanatti maaliif dhufan jaalalaa miti jaalalaa yoo silaa mootummaa ta'e dhufan namni kun tokko hin argina ijoolleen loon jalaa badda dhuftee har'aan ta'u gaarii ta'e hundinuu jaalalaa jechuudha namni guddaallee jaaroloon illee kana hin beekanii akkuma beekamu waan ijoolleen itti gamte maal jedha Oromoon maal jedha. Kanaaf nyaati ammaan boodallee akka duraanii ta'anii gargar nu baasee mataan hundee kan eegalee Oromoo gargar baasuu ta'uutu. Oromoon Oromoo. Eenyuun kun Oromoo arrabsuu hin danda'u. Eenyuun arrabsinee tokkummaa yoo qabaanne gaaddisa kana jalatti walitti dhufnee jechuudha. Yoo tokkummaan qabaanne immoo akkasii hin dandeenye. Kanaaf tokkummaan keenya itti fufee gaaddisa tokko biratti ijaaramee Oromoon walii galteedhaan buqamna. Akkasumas kanaaf waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana diina adees mana kana akkasii eenyu diinaa miti diina gubee diini gubee ta'e immoo waraana kamee gubee jedhee warri kaadimee gargaarsa godhachaa turtee jechuudha. Waan kana gubbee kaasee shanii gubee uummata kaase jettee uummata golaansi jettee ittiin birrii fudhachaa turte. Yoo xiqqaate birrii miliyoona 40 abbaa iddii fi ijoollee jechuudha.
birrii kana guban kun siniin ba'e warri kaabinee gargaarsa kanaa waraana bishaanii dhufe jechuudhaan gargaarsa addunyaa irraa argatanii ittiin jiraachuutti jedhaniitu. Haa nu qabuu danda'e.